Baga nagaan deebitanii jaallattootaa fi hordoftoota chaanaalii YouTube bilbila koon har'ammoo gaaffii baay'ee keessanii isiniif deebisuuf hin dhufe innis storage keessan guutee kan si rakkisee applicationii faayilota hin barbaachisne ofii isaatii isiniif balleessu isinitti agarsiisuu hin dhufe applicationii kana Play Store irraa search godhee nannabee kanaafuu APK Pure warri fayyadamtan APK Pure keessaa argachuu dandeessu warra hin arganneef immoo chaanaalii Telegram koo irratti isiniif gadhiisuuf nan yaala innis CC Cleaner ettanii search gootu jechuudha. Kunogaa akkuma argitan kana jalqaba irratti kan isiniif dhufu CC Cleaner isa jedhu kana 9.3 reetii godhameera asirratti. Kanaafuu application'icha buufattu jechuudha. Application'icha erga buustanii fixanii open jettu. Kana booddee get started kan jettu gara gadii kana get started jettu. Update godhaa jira. Update godhee kee walitti deebinas. Kunogaa akkuma argitan update godhee kee na upgrade now fi continue with ads jedha. Upgrade gaafa gootanii qarshii kaffaltu garuu beeksisni adda addaa achirratti hin godhamu. Nutimmoo hiyyeessota waan taaneef beeksisuma isaanii ilaallee fi application isaanii fayyadamna waan ta'eef continue with ads isa jedhu tokko jechuudha. Amma gaa kunoo naaf ilaalaa jira. Free space koo isa space san fayyadamee na ilaalaa jira. Sana booddee start here isa jedhu tokko jechuudha. Achi booddee give us access niin jedha yookaan eeyyamanuuf kenni akka nuti faayilota hin barbaachisne siif balleessinuuf jedha isatti buusa jalqaba jiru. Sana booda allow jettu. Amma gaa kunoo accessibility keessa seenneerra. Accessibility keessa erga seenne install service kan jedhu keessa seenna. Achi booda akkuma gargajjalaa kanatti argitanii CC Cleaner ofirra jira. Onii gochuun qaba jechuudha eeyyama isaaf kennuudhaaf. Kana booddee oniin godhaa jechuudha. Allow isa jedhu tokko isa gara gadii. Amma gaa step tokko faa tuqneerra scan for junk isa jedhu isatti buunaa jechuudha. Lammaffaa akka inni dhaqee faayilota hin barbaachisne nu balleessuuf jechuudha. Asirratti kan isin beekuu qabdanii faayilota isin barbaadan faayilota footoo isin ofii kaastan maal faayilota akkasitti garuu faayilota akkasumatti dabalii ta'anii faayilota hin barbaachisne ofii isaas kan godhe isinii balleessa waan ta'eef yaadda'uu hin qabdanii scan for junk isa jedhutti buutu jechuudha. First scan finished jedha akkuma argitan kana. Sana booddee result isaa yoo ilaaluu barbaadanii si result isa jedhu tuqxanii akka maal akka inni godhee ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaafuu finish cleaning amma isa jedhu tuqnaa jechuudha. Amma akkuma argitanii GB 5 tuqaa duwwaa 2 free naaf gochuudhaaf yookaan immoo qulqulleessuudhaaf jechuudha. Hamma kana hunda sin fayyada. Finish cleaning isa jedhutti buutu. Sana booddee proceed itti buutu. Kuno applicationota jiran tokko tokkoon qulqulleessaa jira jechuudha. Sana booda iddoo guddaa isinii hafa moobaayiliin keessanis saffisuu jalqabaa baay'ee akka isin fayyadu abdiin qaba. Gamumaan chaanaalii keenya kana subscribe gochuun dagatinaa. Viidiyoon kun isinitti toleera taanaan isin gargaareera taanaan laayikii godhaa isiniin jennaa. Sheerii gochuu isin dagatinaa. Akkuma argitan kun tokko tokkoon applicationota hunda keessa seenne applicationota naa qulqulleessee jira. Ucleaned 5.02 GB dha. Kanaafuu GB amma kana free naa godha jechuudha amma. Kanaafuu applicationin kun namoota baay'ee akka inni fayyadu abdiin qaba. Kanaafuu namoota akkas storage guutee isaan rakkisuuf share gochuu dandeessu. Chaanaalii kana waan na daawwattaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Nagaa.